Akkam jirtu Oromoonni martuu bakka jirtanii kanan haasaa kana xiqqoo jechuuf yaadafis sababii irreecha irratti kaleessa obboleeyyan keenya dhuman waan nutti dhagahame bakka mara dhageessisuu ilaalchiseeti. Yeroo ammaa kana Oromoon kumaatamaan lakkaa'u ajjeefamee jira. Wayyaaneen kana yeroo gootu irratti ilaallattee akka sabni keenya sochii gahaa deebiin kennin arguudhani dheengadda Qilinxootti kana dura gaafa ilmaan Oromoo jira lubbuu isaatiin odoo jiru akka horii qalameetitti waaddanii karaa irratti darbanii reeffaa fudhachuu hayyama isaan irraa kadhachaa ture uummanni. Kanaaf deebiin kenname gahaa waan hin turiniif ammasitti deebitee Oromoo kumaataan lamaan lakkaa'u bakka namni miiliyoona meeqa walitti makametti walitti dhufetti haala kana beekaa goote. Kanas televizyiiniin kan dur live fuulleedhaan dabarsu hin cufanii beekatiif maaliif nama fixuu waan qophaa'anii fi samii keessaa rasaasan aara summii itti facaasuudhaan itti qophaa'anii lafarra rasaasan itti dhukaasuudhaan kana ragaa hedduutu jira. Sobanii mootummaan miidiyaa ofiitiin kijiba uummata walirra bahee wal fixeen jedhu. Walirra bahee beeku Oromoon waggaa kumaatamaaf achitti dhibaafachaa irreeffachaa ture bara namoonni haaraa dhalate hin jiru. Kana beekaa wayyaaneen miidiyaa achirraa kutuudhaan miidiyaa addunyaattis achirraa fageessuudhaan itti qophooftee saba keenya kumaatamaan fixxe. Kanaafuu saba Oromoo intarneetis ciruu maltii quunnamtiin wal arguun baay'ee kominikeeshiniin yookaan wal quunnamtiin xiqqaachuun mala. Ammarraa qabee sabni Oromoo an Oromoodha jedhu bakka jiru ka'e qabeenya wayyaanee barbadeessuu qaba. Gandoota fi aanaalee keessa jirutti immoo qabeenya uummata barbadeessuu odoo hin taane dhuunfachuu qaba kan ofii godhe. Ragaalee faa gubuun hin barbaachisu boruuf yakkamtoota kan ittiin qaban ragaalee kanaani. Namni bakka akka hin barbaachifne qabeenya ofii gubuun hin barbaachisu. Qabeenyan san to'atee kan ofii godhachuu qaba. Caasaalee OPDO'n ijaarte san diiguudhaan fudhachuu dhuunfachuu danda'uu qaba. Oromoon har'an kaane Oromoodha jedhee borutti waan Oromoon isa herregatuuf hin qabu. Gandi baadiyyaa keessaa xixiqqoodha qabee haga magaalaa gurguddootitti ka'ee aantummaa isaa mul'isuu qaba. Saboota warra mootummaa wajjin hidhatte keessattuu saba biicuu kara kaabatii dhuftee biyya keenya dhuunfatte tana bakka jirtutti daaraa godhuun barbadeessuun barbaachisaadha. Ari'uu biyya keenyarraa qabeenya dhuunfachuu qabeenya keenyarraa fudhachuu kuni wal nama gaafachiisu yakkas miti. Qabeenya kee qe'ee keessisaamee yoo inni itti ijaarrate yoo ibiddaan irraa gubde yoo dhaantee irraa fudhatte kana yakkaan namni si gaafatu hin jiru. Odoo yakkaan nama gaafatan ta'e isaantu gaafatama ture. Waggaa 25 si hidhanii ajjeesanii hayyoota kee biyyaa baasanii beekaa barataa ol guddatu lafarratti fixanii namni yakkaan isaan gaafate hin jiru agaarraa. Kanaaf Oromoon illee seera addunyaatitti mirga ofii deebisee deeffachuudhaaf qabeenya ofii deeffachuudhaaf warra cubbuu irratti hojjetee qeesaa keessatti isa fixu kana ofirraa dhoowwuudhaaf mirga guutuu qaba. Seerrillee isa deeggara. Hidhannaan qabnu qawween qabnu kaan jechuu dhiifnee poolisii naannoo jirurraa hidhataa naannoo jirurraa dhuunfachuun barbaachisaadha. Hidhataanis kan Oromoo ta'e gara saba isaa deebi'uu qaba. Maqaleen galu har'a Tigree wajjin deeme ta'u ofiifuu bakka itti galtuun qabdu Tigreen isaan fudhattee galuu dhiisi. Kanaaf saba keetitti deebi'i dhiifama gaafadhu yaa OPDO qeeqee keessa jirtu araarfadhu saba keetti deebi'iiti diina irratti bobba'i fuulledhaan yookaan mootummaan kun yeroo gabaabatti jiguun isaa waan hin oolleef bakka lixxan bakka seentan dhabdan boru sabni kun isin hin dhiisu yoo har'a yeroo sabni kun rakkoo keessa jiru cinaa dhaabattan garuu bakka jiraattan boruuf tolfattan jechuudha. Kanaaf sabni keenya kanarra wanni nurra ga'us hin jiru. Teenyee warra biyya ala jirullee siyaasaa xiinxala dhedheeraa televizyiinirraan dhiyeessuu dhiifne yaanni gabaabaan jiru horii walii kennuu wal deeggaruu waan qabnu gurgurree saba keenya cinaa dhaabachuu sabni keenyallee har'a rakkoo biraa odeessuu dhiisee ka'ee fuulletti qottoo fi ludii waan qabuun gadi yaa'ee Tigree saba hamma tanaa qe'ee keenya dhuunfatte tana bakka jirtutti hambisuu hin danda'asi. Kanaaf sodaatee garaa hiruudhaan kanarra sabni keenya dhumuu hin qabu. Dhaamsa kanaafan isinitti dhufee kanarra wanni taanu hin jiru sabni keenya dhumee jira nu fixanii reeffa nuu kennuu isaan kadhanna. Kuni cubbuu caalu Oromoo cubbuu caalu nama dhaantee boo'icha nama dhoowwite an harki ga'uu jedhan
cubbuun kanarra sitti hojjetamu hin jiru. Cubbuu guddaan saba Oromoo irratti hojjetamee jira. Uummanni saba obsa isaa fixatee jira. Kominikeeshinii karaa barbaachisu wal quunnamuudhaan namuu bakka jiru gadi ba'ee karaa cufuu qaba. Gabaa lagachuu qaba. Hojii dhaabuu qaba. Kanarra wanni ta'u hin jiru. Obboleeyyan keenya kaleessa dhuman obboleeyyan kootii obboleeyyan keessanii kanarra mana kiyyaa dhufanii aga miila koo ganna harka sanitti eeguun irra hin jiru. Sangoonan araamudha jechuudha. Meelaala gootota kalee darban kan akka Agarii Tulluufaa kophaasaa laga Mawur keessa dhaabbateet Haayile Sillaasee hollachiisee Haayile Sillaaseen alarraa'uu gargaarsa isatti gaafachaa ture jechuudha. Dadhabe tokkicha kana jedhee. Kanaaf har'a Oromoon dhiirotii akkasiisan dhaluumaa dadhabdan akka Taaddasaa Birruu fa'aan kaleessa dhuman. Dhiirotii gootota akkasiisan akka Hayilamaariyaam Gammadaa fa'a har'a akka ani isaan nuu lolanii hin dhalanne an akkasii goonni. Kanaaf ciiftanii akka araamuu qeetti du'uun salphinaa du'a dhiiraa du'a wal cinaa haa dhaabannuu bakka jirru haa kakaanu Ameerikaanis ka'ee hawaasni bakka jiru haa mari'atu walitti horii buusu amma marii dheertoo yeroo goonuu hin qabnu wanni goonu waan tokkicha qofa innillee namuu waan qabu kennee Oromummaasaa har'a haasa'an odoo hin ta'in hojiidhaan mul'isuu qaba. Injifannoon kan uummata Oromooti.